Brahido, even Amara for Oromota, Walidu, Tigre for Oromota, Walidu, Walidu Kabiyaba to Conjure. Akanamak absorb Biyaba, Aquanamo, Bakati Walita, Abdani, Biyabatani Faketa, Kosudi. Ise you, also Udi Durtate. Also Udi Arakabamte, Torbansa di Bode Galtutate. Bati bode galtutate, could avre bode galtutate, no problem. Also yoga galtutate biyetti hafura bafatte, jirenya karuranitate, tikashotas gabbi wo jirate, no problem. Yo qabamte achi buten jaarte aji kalam kamali waggalama waggasadi bakkati jirtu quba nurul Ethiopia akka ibiddan namagu. Karaa deebi'uuf asirraa karaan hundi rakko huduuda kanenda fanji awwalanii nama meeqatu ija dhabaa oola miila dhabaa oola hin beeytan baara kana gubbatti shahaadaa meeqa qabattanii akka itti dhayxan hin beeytan karaa baharaa kana akka itti dhayxan hin beeytani namuma tokkoof jettanii ijoolleen udii jirtan ofii keessanii waliin lolina ganduma feetanitti dhaladha yoo feete Harargee tay yoo feete Arsii tay yoo feete Walloon tay yoo feete Wallaggaan tay yoo feete Jimmaan tay bakka feetetti dhaladhu amantii feete qabaadhu nam tokko jettanii asirratti walloluun wal hiisisuuf wal hiitanii wal garafuu miti waluma arrabsuun dogoggora guddaa karaa kana akka itti miilan deemteetiin Sumaalee keessa baate osoo durriyyeen ati ofirraa kabaluu dandeettu meeqa si darartu baara gubbatti dooniin guyyaa meeqa cinqamtee gaara kamis kanatti Saharaa Yaman kana huduuda kana keessa akka taate Suudii achi seentee dalagaa argatte abukaatoo nama tokkoo yoo nama feemasii tokkoo taate yookiin abukaatoo gandaa taate obboleessa kee akka keetitti dararemee dhufe qabdeetiin hidhuun qabdee tumuun sirrii miti jechuudha. Sirrii miti. Kanaaf mucaan qabame jettan warri beeytan yoo dhugaa taate lakkoofsa tokko barreessa ijoollee Walloo. Ijoollee Walloo warri mucaa qabne jettan isin bira jiru. Lakkoofsa tokko barreessa. tokko barreessa maaltu kana isin gahe isinii gaafanna izaa fi mushkila rakkoon yoo jiraate isinirra dhoowwina itti himna badaan bakkuma hunda jira amaanuyyuu nama asirraa nama arrabsaa oolu nama sababaa kiyya namni walitti bu'aa oolu garuu akka anaaf jecha namni tokko wallolu namni tokko walitti aaruun barbaadu wallaahi isa dhugaa rabbi jechuudha dhimma dhuunfaa kiyya osoo hin taane akka yaadatti tasa wal jala gorreetiin namoonni yaa ool waan gaarii dalagaa yaani takka hin jiru isin galame isa dhugaa rabbi jechuudha isa dhugaa dubbachuu yoo ta'e yaada wal jala gorree namni kun itti walitti wanoo yaa turre wal jala yaani wal jala wal nuu fakkaatu jedhama meeqa walitti bu'aa ool garuu kana jechuun jibbaa nama sanirraa qabu jibbaa ganda sanirraa qabu miti no akkasitti fudhachuun qabdan. Meu ijoollee Walloo warri mucaan sun bira jiru. Ijoollee Walloo warri mucaan sun bira jiru. Dubbii himaa miidiyaa kanaatti qomaan dhawwana kana koppileekii godhaa sheerii godhaa. Doktor, Waa'ee aboo baasan jirree bahee bar wanti mucaan kuni dafne. bareedaa bakka mucaan maashaallah baanaan bareeda. Umar Walloo mucaan bahee jira. Umar kun ka dhiyoo wayii jaarsummaa yeroo tokko ijoollee walloltee hojjeteen tokko meeteen Umar. Faafii fa'aa jiru. Umar kootu seen. Amma ka duraa san beeti kabiraatti qabamee karaa lachuutti irraas qabamanii jiran. Lachuu ijoolleen karaa farsoosatis qabanii jiranii karaa kaaninis kabiraa qabanii jiranii ammoo walitti gayyaa jiranii dubbii tan akkamitti dhaamsin Umar. irraa yoo السلام عليكم. Salaam abii maaltu deemaa jira suudii kee? سعودي كيوم من ولد جراي مجاني كليسا بهي رابر أما كبرا جما سنين جما خناني كبا مملة
Karaa lachuuti. eenyu qabe Karaa Arsiin sadii lachuunuu qabdee boo qabameera. arsiin sadii qabdee naaf information sii hima. Arsiin sadii qabdee qoy okay hayyee. eenyu qabe ijoolleen arsii eenyu ka qabe Arsiin ni qabdee, Walloo ni qabdeerti. Mucaan inni kaleessaa baheera. maalinni rakkoon Wallahi rakkoon gaasumama gandaarraa ganda asumarraa wal arrabsan kana beektaa lafatti gabbuusani. Kanumaa fi galafa wal buusanii qaban inni kaleessaa baheera. Har'a Arsiin qabdee, Walloo ni qabdeerti gallaba kana. ajaa'iba qabda wallahi ati suudii jirta ijoollee qabde san hin beeytaate eenyu fa qabe arsii Wallah kaarsii miidiyaa kanarra fuuran yani kaarsii kana mucaa yani mucaa Walloote xiqqoonarraa asumarraa fuuran beekte. ka walloo warra qabe san beeytaati yookiin ka wallootirraa haa ta'u yookiin ka arsiitirraa haa ta'u Wallah asumarratti hin beeku malee qaama wal hin beeku. Asumarratti beekan. jedhamu mee warri baga baye kun baga baye culullee kan jedhamtu seeni kootu culullee mugurbaa jedhamu shiftaa walloo warri waan kana gadi itti dhiyeennan quba qabdan lakkoofsa tokko warri halo shifta halo Oi, maaltu maal ta'e boo in Jofaan nesin ndagama kan keessan dhufaa jira. eessa jirtaati Suudiin jira. bakka ijoollee warra ijoollee wal qabu kana keessa immoo nama dalaga makee dalagatu shifta Samira atillee nama qabu eegalte mala ko tokko bare information qabda shifta dubbadhu kaa shifta wallo shifta Asli amma furmaanni maal jettame ummanni kaanis wali bobbaheeti gayyaa'eeti qabnee dhufna jaanii gayyaa'eeti amma akkamii dhaamsi ati dabarsitu akka hawaasatti hawaasa kanaaf dubbii wal seentee jirti. No, akka hawaasatti furmaanni jiru akka hawaasatti amma dhageeffataa ture edda mana namaa waan ture gatti irra seenini usmii afarsoo fi King Ahmadu asiin arsii arrabsee usmiyyeen faanti walloo arrabsite jedhanii furmaanni jiru hawaasni akka hawaasatti usmiyyee fi hafarsoo fi King Ahmad yoo wal arrabsan yookiin yoo jarri arsii arrabsite jarri mootuu walloon arrabsite jarri yoo wal qabuu taates yoo manguddummaa taates nu hojiirra si galee miti miidiyaa irratti wal arrabsanii yoo mushaawaraan qabaanne walitti guurree fi bakka tokkotti akka joonsiin asitti walitti finna isa dhugaa isinitti himaa isuma dhugaa isinitti himaa abbaan hin jirtu kasanirraa hafeen miskiinni tarazaqamuu biyyaa waye Jira sagaleen? amma hin jira maaltu maal ta'e Laa wanni tokko waa takka hin taane feekidha moo ajandaa miidiyaati moo dhuguma wal qabaa jirtan suuditti ka dhugaa dhuguma gartee miskiina irratti uummanni tokko dhiirummaa lallataa jira san immoo akka dhiiratitti agarsiisaa jirra sun rakkoo miti waan biyya arabaa kana
gartee namni akkanumatti akkanuma wal godha yeroo tokko tokko garuu immoo namni yoo dhiira ta'e nama dhiiraa keessaa kan wal loleen qaba malee miskiina maqaa isaatiin ganda kana dhalateef jecha kare'eetiin nama gartee waa akka siyaasa quban qabne ka miidiyaa quban qabne nama akka edaa yoo agartanii jirtan sooshaal miidiyaa irratti nama 11 mucaa daa'ima halkan guutuu tumaa bulan jechuu sii galee. Kanaafuyyuu sanumarra gartee ijoolleen miira keessa galtee ijoolleen teenallee haaloo baate wanni biraa takka hin jiru miidiyaa irra kanuma deemaa jira hunduu haaluma wal baay'eeraa itti kufaara malee lolli wanni biraa takka hin jiru doktor. Ama warri qabame sun ka wallootirraa ka arsiitirraa eenyuun bira jira jara san galchina. Wallahi ka walloo irraa gartee mucaan kaawwala qabame bahee jira. Bahee jira yani garuu viidiyoo wayii waraaban argee jira. Viidiyoo ka ijoollee bira dhaqeetiin ijoollee waraabde garuu ka arsii irraa ijoolleen hagam arsii irraa qabame ka walloo ijoollee walloota qabamte nama 2 sunniin gartee ni jirti. Yoo mucaan suni gartee nagaan ka gadhiifamu taate akka jedhanitti mucaan saamamellee gadhiifame wanni isaa qubii wanni guutuu waan dalagan guutuu kafalanii yoo jedhan. Ajaa'iba qabdanii garuu wallaahi. Ijoollee mucaa qabdan lakkoofsa tokko bareedaa ijoollee mucaa qabdan hin beektanii. Umar walloo ijoollee mucaa qaba wal qabde bakka ka arsii qabamee fi ka walloo qabame kan hin beektanii. Nan beektan. Usmiyyeen ni beekaa bar ijoollee taanis Bilaal jaaniin tokko gurbaa